ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كوجمتو دعوتو عاشا عند كريرتو أكم جرتن نجاج الحمد لله رب العالمين. دعوتو تكينا عرّ ديبي رفيجرا عرّ ما كوتير تجتن وابا يجي سنين ورجع جرتني كيسن أرجعين لي أديسنا أجر سيساي جورا دعوتو تكينا هاجر مو فيديو كيا نرجع تورم ميشا جانا كتن خنا قتي سالي سمو بجيسا دعوتو تكينا وانت هارو سلنا برا أرجما قتي ساي سنين هما هاجر ما نجي تراي سنين جرا دعوتو تكينا وري نم تقول كون جرا إن أري فترة جرا هاجر ما لا جرا ده جرا دعوتو تكينا أسمع لك وزول لك يا كوادا دوا سجل سروات متوبة جهات مسجل جهات مجاش شنطة جرا نورجع جرا نتاج جرا دعوتو تكينا إسني بريسنا موتو تامبنا الرب لالا دادي كوادا جرا دعوتو تكينا تايتل لي إسني بريسنا وري ميشا بربادن كم مرد ترجمان تي كوتا نبيسه نيجرا دعوتو تكينا إسني تندير سوسمان ميشا بريتيا إيه متنزي سافيا أبدو إسن بيسة جورا وتونا كنا هكذا فيديو كنا جنتوران شير لايك سبسكرايب نقول إن دكتنا سافيا أبدو إنت لا روبيتي ده وتونا كنا مشان كون روبيتي ما شو ده إدو ده كنا شو ده وتونا كنا أسمعني موتو بريتين تنا مشان كنا أينا ثاني كبيرنا ثاني بتاعته هكذا ما جنتوران قدي سالين لقي ساي جورا وتونا كنا تكو فرس كسارة بودامي كسارة تيكا كبير بريتين تنا aku misalnya kita kan kalau darjah kita cuci jemur ini masih apa tapi cuci cuci ya Rabbi teknologi biaya kena kita setelah kuda teh rata rata kena harga micin hafe jerai cuci dah otot kena kuno masih apa tapi cuci kuda le harga mana teh ikan le isim tegar sisa gati sahaja randu se kuda lagi tegar sisa masih kuda karena seru sih ini malah kira hidup deh jadi nama bite jerai teko karena sarau malah cuci dah otot kena kuno aku misalnya kita kan masih apa tapi cuci kuda sih karena jadi cuci kayak sindrom bite nih Wanun di satu ju aku mau ke biara bate curang mah gara-gara mau kabu oh di fobin salle kudo wanti jijira meni ko bunjuro aku mau kaci te curang dah aku tak kena ada di sana katin sa kon so dumi tadi hira dah aku tak kena masih nak pada mejo tek alle no surprise guru eddi ko si tv isi bawah bitore raveka dah aku tak kena kuno Kalau kanan lu TV ni kopi sini kan kanan rai gong itu awan teh dah utur kena no akar saya dah bisa untuk ada kawai curang kesa dua kali tim shan dan nak anin kawai shan 3 ratus nak kamu bisa kawai curang dah utur kena kuno bak shan nak anin sirah wan boh misal roti wan tin jiri wan kan jiri curang dah utur kena karena aku masih nak karena bisa dah saya dah masih ninjera micu tetek shole wan tak kakas ninjera micu dah ima karena kan micu dah saya dah curang masih ni kuno micu budan dan dah udah baca jelas ni beitani وانا راهم يتسنجي جراوي ما شاء الله فضل ميشو دا وقتها كنا قد مو بلدين تنا إلى قال من الجيران ما شاء الله دابو كبدي دا وقتها كنا ما شاء الله دابو كبدي ما شاء الله دابو كم أي جراي تقول دا وقتها كنا أبغى سجيدي سبت بيتا جدا دا وقتها كنا يلا سنة قد سوون ده ما شاء الله كنا نو أشوف مقولة ما شاء الله makin ajaib makin baik dari data itu kena karena kata itu dah usah kena hal karena kalau dari dapur ni asal rengal lala eget juga rumah untuk rahin jiru kita umur kabut apa gara di kabut iba kabi boleh sih lena kuno aku bilang kita kan kabut apa gara sini sa kuno lama kabate sufra isa kabate je juga waktu tu kena termelo isa kabate kasih musadi di betoko gati nisa juga waktu tu kena kabut apa gara Kamu berfezi, kadurani wanjir tujra. Kamu berfezuni asirra ijata hoy akat kabani beekan jechuudha video bikin setiap video argitani jirtani kana jecha inni qarshii kuma sadii kun immoo tuyyu qarshii kuma sadii tokko jechuudha daawwattoota keenya share like subscribe godhi gochuu hin dagatina gati rakaboota abbaa gadaa kana fakkaata rakaboota inni immoo tuyyu qarshii kuma furii siinii jaha qaba turoo fiixaana qaba kammoo tuyyu jabana rakaatanii fi fermeelloo kana qaba jechuudha daawwattoota keenya gatiin jaraa kana fakkaata keessaa Ele fakkaata ele isaa kan daabbo biddeen waan qabu godhatteena ele isaa kana kararii kana gaafa dura itti dibuu jechuudha godhatte yeroo jalqabaa bitatte ele kana uffata kiyyaan dibee amma garuu qalamii kan namni martu filate haala kana qalama bulee kana itti dibaa jira jechuudha wantoota keenya kun ele kuni kana fakkaata akkuma isin argitan kana mabraatiin hojjeta daabboo hojjeta biddeen hojjeta jechuudha wantoota keenya Ini kuni kabidde nanti ya sudah ada otot sekian. Ini kuni kada bugar gubara, ini pun kada bugar jalati. Kan fakkaatee jira.
bisa sirriitti hojjetan jechuudha gisee hojjetamu ajajaan hojjechiifne waan ta'eef kun akkuma argitan adda duraan illee sallee kana fakkaataa maashiniin qabee jira kan baafnu kun daabboo biyya keenya keessatti beekama daabboo guddaa san qabachuu danda'udha daabboo shoolee osoo hin taane kan fakkaataa bitan fayyadaman jira akka barbaadetti adiitti kana fakkaatiti inni xiqqaa kanaan ka daabboo kanaan illee jechuudha yoo xiqqishuu kanaa gadi tolchuu barbaaddan kanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha buleetiin kan fayyadamee daabboo xiqqishuu as keessatti illee hojjechuu dandeessu jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaataa kana bichaa miti waan barbaade biizaa keenya waan jechuudha kana keessatti kana jecha daawwattoota keenya waan barbaadan kan biraa argatan isin jechuu barbaadetti eeleen kun gatiin isaa qarshii 8,500 iddoon xiqqoo isaa ta'ee jira hundumaa kadii tokko deebisa sunnaa ta'uu fareejii waa ibsa daawwattoota keenya qexxaan immoo fareejii qabdi buleetiin seenaa fareejii kunoo akkuma asitti argitan kana fareejii kana qarshii gatiin isaa qarshii 29 bitame keessa akkana jedha jechuudha daawwattoota keenya isin mul'ata abdii qaba magardara abbaa sadii qaba as keessa illee mootu magardara qaba isin daawwattoota keenya kunoo fe'amuudha waan ta'eef baay'ee hiikuu kun barbaachisu jedhee yaada asitti illee immoo kun magardara asiifis qaba yoo barbaadan kana baaftanii gasiiftanii illee akkam itti galchuun ni danda'ama jechuudha ni beekan sirriitti waan kana yoo barbaadan asitti illee teessuun ni danda'ama as keessa illee magardara qaba jechuudha daawwattoota keenya kun fireezariidhaan beekanii wanta yeroo dheeraa tursiisan keessatti kan sirriitti beekan jechuudha gatiin isaa qarshii 29 kan itti aanu immoo TV inchi 32 lafa qabi daawwattoota keenya beekan jenna TV inchi 32 lamaan isaa isa kana jechuudha daawwattoota keenya gatiin isaallee tokkichi isaa qarshii 15,000 jechuudha daawwattoota keenya ni beekanii obboleettiin teenya TV illee lama bitattee waa hedduu maashina uffata miicullee lama bitattee maashaallah tabaarakallaa siin jedha jira daawwattoota keenya qexxaan maashina biizaa nama hunduyyuu gatii isaa dhaga'uu laaluudhaaf kagaagee baay'ee jedhee yaada maaliif yeroo jalqabaatti fidee dhufe jechuudha daawwattoota keenya maashina biizaa kun akkuma isaan argitan kana maqaadhaaf maashina biizaa jedhame malee waan kamiyyuu hojjechuu danda'udha jechuudha daawwattoota keenya gamana qaba kun akkuma argitan mootiraatiidhaan hojjeta akkana jira qabattoo qaba jechuudha daawwattoota keenya qabattoo qabaa kana fakkaataa waanuma illee osoo irratti hojjetanii inni qabatu jechuudha daawwattoota keenya caccabsaa cororsaa maal waa meeqa jira nyaanni aadaa Oromoo sanii miti immoo biizaa hamburger nyaata zabanaayii jechuudha irratti hojjetatu dandeessan jechuudha ni beekanii waan isin hin jiru jechuudha daawwattoota keenya homaa fedhe iyyuu bilcheessa maqaadhaaf biizaa irratti mul'ate malee isin jechuu barbaade itti walumaa galatti kana immoo sokkeetti isaan immoo daawwattoota keenya ni beekanii kunoo haala kanaan gizee barbaadan irraa baasuun gizee barbaadan itti deebisuu dandeessanii kunoo akka inni inni isaa immoo akka dabaluu qannasu kun haala kana irra hojjetan jechuudha akkuma akka biyya arabaa jiru san jechuudha yeroo itti galchuu barbaadan kallattiiwwan haala kanatti galchitan jechuudha qallaalitti yoo barbaadan haala kana akka iddoo guddinti mul'atu kan bira galchitanii galchitan jechuudha afaan gara yoo inni akka malee isin jala qannasuu fi dabaluu illee dandeessanii kan jechuu barbaadetti kan sokkeetti isaa kana fakkaata maashinni kun qarshii meeqa hojjettan qarshii 5,800 sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa qaba daawwattoota keenya waan isin beekuu qabdani inni kun tokkoffaadha meediin turkiidha jechuudha daawwattoota keenya inni lammaffaan immoo inni jira qarshii 4,500 haala sanii gadi bu'ee akkuma saayiziin isaallee guddina keenya isaatiin akkuma mootu meeshaa gaarummaa fi kwaalitiin isaa gadi bu'u gatiin isaallee gadi bu'aa akkuma sadiitti illee argachuu dandeessan jechuudha daawwattoota keenya meeshaan irraa isinii qabadhee dhufe kana fakkaataa daawwattoota keenya waan gammachuun dhaggeeffattanii guddaa isin galateeffadha amma xumuree jira assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Okay.